Jooja harka fuunee The Guardian akka baasee jirutti jechaadha. Mi'aawii magaalaa Ameerikaa keessatti jechaadha. Dheekkamsa rabbii ta'uusaa mul'isa jechaadha. Akkamittiin dhahamuu dandeesse? Maaltu uumame? Mi'aawii keessatti maaltu dhalate? Maalirraa kan dhufedha? Egaa Maatiyos boqonnaa 24 kaastanii gaa jechaadha. Lakkoofsa tokkorraa kaastanii ilaaluu dandeessu. Hanga lakkoofsa ani isinitti agarsiisaa jiru kanatti jechaadha iskiriinii irraati. Kun maalidha? Bakka dheekkamsa bara dhumaa ta'uusaa mul'isa jechaadha. Mi'aawii keessatti magaalaa Ameerikaa kana keessatti odeeffannoon yeroo kana gaa The Guardian irraa akkasuma miidiyoota Niwusii, BBC kanneen akkas Ameerikaa keessa jiraatan miidiyoota guguddoo irratti faca'ee jira jechaadha. Keessumatti yeroon ammaa bara dhumaa ta'uusaa kan nama shakkisiisu miti. Egaa akkuma argitanii kaartaa mi'aawii isin ilaalchisaan jira. Xuruutti ilaaluu dandeessu. Mallattoo namaadha jechaadha. Kaartaan mi'aawii kun jechaadha. Magaalaan abiddaan dhahamte kuni amma The Guardian baasee jirutti jechaadha. Odeeffannoo kanarratti namoonni 96 lubbuun darbanii jiru jechaadha magaalaa kana keessa. Egaa kaartaan kun jechaadha mi'aawii kan 2021 saatalaayitii irraa fuudhamedha jechaadha. Magaalaa kanadha jechaadha abiddaan guutummaa guutuu dhahamte jechaadha. Kan nama dinqu keessumatti kuni biyya Ameerikaa keessatti taateen akkasii kun jechaadha yeroo hedduu ta'ee jira. 2018 akka lakkoofsa Awurooppaatti Ameerikaa keessatti jechaadha bokkaa boofa roobee ture jechaadha. Akka bokkaatti boofa kun odeeffannoo haqa ta'edha. Dheekkamsa ta'uusaa mul'isa jechaadha. Kun egaa jechaadha dheekkamsa rabbii isaanitti fide mul'isa jechaadha. Egaa akkuma argitan mi'aawiin kan isheen fakkaattu kanadha jechaadha. Garuu guutummaa guutuu amma gara maalitti jijjiiramtee jirti? Gara daaraa yookiin baqa gara xumuraatti jijjiiramtee jirti jechaadha. Egaa kun dheekkamsadha. Dheekkamsa ta'uusaa kan namatti mul'isudha. Sababiin isaas Ameerikaan jechaadha. Wanta hunda keessa deemtee kan isheen raawwataa jirtu odeeffannoo argattanii jirtu beektu jedhee yaada. Keessumatti biyya keessattillee biyya keenya keessattillee waa'ee Itoophiyaa irratti seentee yeroo darbe waa'ee warra qaama saalaa dhiiraaf dhiira geggeessan irratti maal dubbatte akka isheen turte waan hunda keessatti Ameerikaan keessaa haftee hin beektu gatii ishee argataa jirti jedhee yaadani. Egaa akkuma argitanii mi'aawii keessatti keezii kanaani amma yoonaatti kan ifoome jechaadha. Niwusii irratti namoota 96 miidiyoonni hundi kana poost godhaa jiru jechaadha. Ibsaa jiru jechaadha. Kun Niwusii irrattidha jechaadha akkuma argitanii. Namoota 96 akka isaan lubbuun darbanii jiranittidha. Egaa kun amma odeeffannoon miidiyaa irraa ba'e argannettidha. Guutummaa guututti namoota kanaa ol ta'uu danda'a kan lubbuutiin darbe. Garuu kun maalidha? Haqa yoo haasofne bakka dheekkamsa bara dhumaadha. Isinitti agarsiiseen jira amma macaafa Maatiyos boqonnaa 24 irraa kaatanii bara dhumaa jalatti Iyesuus kan jedhan ani Iyesuus kan jedhanii Iyesuusin kan fayyisanii hin baay'atu. Garuu isiniin akka hin dogoggorsineef of eeggadhaa. Akkasuma immoo dheekkamsoonni xixiqqoon barumsaaf akka isaanitti dhufu. Barumsaaf akka dheekkamaman. Dheekkamsoonni xixiqqoo barnootaaf akka isaan rukutullee macaafa kanarratti ibsee jira jechaadha. Egaa kana wal bira qabnee yoo ilaalle yeroo hedduu magaalaa Ameerikaa keessatti, magaalaa Ispeen keessatti, akkasuma biyyoota akka Ingiliz keessatti qilleensi ni ka'aa, UK keessatti qilleensi ka'ee socho'iinsa lafaa jedhamee wanta hedduutti ta'aa jira. Akkasuma galaanni Qophiraaxoos goguun isaa macaafa duukaa wal qabsiisnee yoo ilaalle galaanni addunyaa kanarraa harka 3 keessaa harki tokko ni goga kan jedhame. Qophiraaxoos yoo ilaaltanii galaana baay'ee guddaadha. Galaana guddaa kana wal bira qabdanii goguun isaa akkasuma immoo qilleensi yeroo hedduu biyyoota addunyaa kanaa rukutuun isaa baay'ee jeequun isaa akkasuma abiddi roobuun isaa wal bira qabdanii yoo ilaaltanii wangeelarree waan caafame sana kun osoo macaafa quraanarrallee deemnee akka musliimaatti ilaalleeti waan argachuu dandeenyudha jedheen yaadani. Irri deebi'ee waan ofii koon ilaalleefi malee guutummaa guutuutti rabbiin kaa'eera jedhee yaadani. Sababiin isaas kiristinnaa keessa kaa'ee jira waan ta'eef nan amana. Sababiin isaas maaliif yoo jettanii waa'een Muusaan akkasuma waa'een Museen macaafa qulqulluu keessas waa'ee
quraana keessas jira. Haaluma kanaan waa'een ergaan bara dhumaa kuni macaafa keessa akkuma jiru quraana keessas jira jedheen yaada. Egaa maaliif ni yaada kana isiniif kaase yoo jettanii dubbiin kun dubbii bara dhumaarra jirti jechaadha. Yeroon kun bara dhumaarra jirti jechaadha. Guutummaa guututti kan isin beekuu qabdan. Kanaaf immoo bakka jirtanitti jechaadha amma dandeessan keessan rabbitti hiyyuudha, du'aa godhuudha, mana amantiitti deddeebi'uudha. Gorsa miti kuni haqa ta'uu qabudha. Maaliif nageenya biyya keenyaaf illee yeroo darbe argitanii jirtu Siwudii keessatti maal akka ta'e ayyaana maalii akka kabajamee Siwudii keessatti waggaa bara kamidha akka Itoophiyaatti jechaadha. Siwudii keessatti yoo yaaddaniitu ta'e 2012tti aduun akkam akka ta'e akkasuma immoo Siwudii keessatti akka Awurooppaatti 2014tti darbe kana ayyaana hallawaa jedhanii maal akka kabajan agartanii jirtu. Egaa maaliif uummattoonni biyya alaa keessa jirtan biyya garaagaraa keessa jirtanii haqan isinitti haasa'a biyyoota addunyaa kanarra facaatanii kan jirtan uummanni lammiin Oromoon kan taatan jechaadha. Bakka jirtanitti rabbii keessan garaa qulqulluu waammadhaa. Waaqa keessan garaa qulqulluu waammadhaa. Waan gochuu qabdan isin miidiyaa isin fayyadu miidiyaa barnoota isiniif kennu hordofuudha jechaadha. Sababiin isaas maaliif dheekkamsi addunyaa kanatti dhufee jiru kuni guutummaa keenyatti dhufe jechaadha. Nuti addunyaa kanarra jirra waan ta'eef. Kana jalaa kan nu baasu moo maalidha? Yaa Rabbii nuuf dhiisi jechuudha wanjala keenya. Kanaaf amantii barbaaddan hordofuu dandeessu. Garuu immoo garaa qulqulluu keessan kadhachuu qabdu jechaadha. Kun dheekkamsi bara dhumaa kuni warroota biyyoota guguddoo ta'an irratti dhufee jira. Harka isaa ol kaasee jira Rabbiin. Sababiin isaas maaliif magaalaa Ameerikaa keessatti wantoonni ta'an beektu. Amma siidaa Lucifer yookiin siidaa seexanaa eebbisiisutti ga'anii jiru. Kanaaf hojii isaaniitiin wal qabatee yoo ilaalame kuniyyuu baay'ee xiqqootti dhufe dha'ichi kun. Kanaaf Rabbiin nu haa tiksu. Odeeffannoon guyyaa har'aa qabadhee dhufe odeeffannoo haqa ta'edha. Miidiyaa keenya hordofuutiin wantoota hedduu akka argattan abdii guddaan qaba. Egaa subscribe gochuu, like gochuu hin dagatinaa. Waa'ee mi'aawii irratti ammallee odeeffannoo biraatiin wal agarra. Xumura irratti odeeffannoon tokko kan isinitti himuu barbaadu tokko yoo jiraate viidiyootti aanuun nan dhufa. Biyya keessatti warroonni hafuura badaa geggeessaa turan sun guutummaa guutuutti ba'aniiru yoo jedhamuudha baateeyyuu hedduun isaanii gara Keeniyaatti akka baqataa jiran miidiyaan hedduu dubbataa jira jechaadha. Kun wanta baay'ee nama gammachiisudha. Warri hafuura dhiiraa geggeessan sun gara Keeniyaatti gara biyya garaagaraatti baqachaa jiru. Baay'ee namatti tola. Haala kanaan ammallee morminee ofirraa deebisuu qabna. Galatoomaa na dhaggeeffachuu keessaniif laayikii gochuu hin dagatina.